Akkam jirtu nagaan lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Gara chaanaalii keenya baga nagaadhaan dhuftanii har'a immoo sagantaa keenyaan yoo haga dhumaatti nu wajjin turtii taasistan gorsa jireenya keessaniif baay'ee fayyadu ni dhageessu jennee abdii guddaa qabna. Nu wajjin turtii gaarii taasisuudhaan gorsa kanaan akka itti fayyadamtan ergaa keenya isiniif dabarsina. Har'a sagantaa kanaan waa'ee daldalaa tokkoon isinitti hima. Daldalaan kun baay'ee beekamaadha. Hojii isaatiinis immoo nama jaallatamaadha. Lafa baay'ee fagoo deemuudhaan nama daldalaa turedha. Lafa fagoo iddoo fagoo deemuudhaan mi'oota naannoo isaatii garasitti geessuudhaan lafa sanaayis immoo waggaa 3 waggaa 4 naannoo isaatiirraa fagaatee deemee kan daldaludha. Namichi kun gaaf tokko namoonni gaafa walitti haasa'an waa'ee ogeessa tokko dhaga'a. Ati nama ogeessadha. Nama yeroo baay'ee daldala kee keessattis immoo nama milkaa'aa deemaa jirudha. Osoo namicha ogeessa ta'e kana argite immoo daran hojii kee irratti kana caala immoo nama milkaa'aa ta'uu dandeessa jedhaniitti mani. Namni kun eenyudha? Maal hojjete jedhee gaafa gaafatu nama gorsa gorsuudha. Gorsa namicha kanaa osoo argattee daldala keetiifis jireenya keetiifis waan baay'ee irraa buufachuu dandeessa jedhaniitti mani. Haa ta'u malee namichi kun gatiin inni gaafatu maallaqni inni gaafatu baay'ee sitti ta'uu danda'a jedhanii mee haa ta'u jedhee namichi kun gorsa namicha kanaa gorsa ogeessa kanaa dhaga'uudhaaf murteessa. Namicha kanaa deema. Gaafa mana isaa qaqqabu namoonni baay'een gorsa kanaa argachuudhaaf gorfamuudhaaf hira qabatanii dabaree isaanii eeggachaa dabareedhaan gara namicha kanaatti ol seenuudhaan gorfamanii gaafa ba'aan arge innis dabaree isaatiin gara namicha kanaatti galee jechuudha. Kana booddee mee ati maal na gorsita lafa fagoo deemeen daldalaa jedheetti himate. Gorsa kanaaf dura kaffaluu qabda jedhee gorsa tokkoof immoo qarshii 10,000 fudhadha jedhee isatti hime. Namichi kun dura kaffalee kana booda gorsa isa jalqabaa gaafa isa gorsu maal jedhee karaa qaxxaamuraa hin deemin jedheen. Yoo inni immoo sirriidha nu karaa qaxxaamuraa hin deemu sirrii jette jennaan kanuma gorsi koo jedheetti hime. Kan ammaa kana durayyuu nan beeka maal akka haaraa fakkeessitee maallaqa koo narraa fudhattee gorsa fakkeessitee natti himtaa. Gorsa yoo qabaatte natti himi jedheeni. Lakkii anoo gorsi koo kanuma nan beeka jennaan immoo maal gocha lafa kana hunda murtee gara kootti dhuftee gorsi koo kanuma ba'uu dandeessa jedheen. Tole ishii haa ta'u jedhee ammas immoo qarshii biraa lammata qarshii 10,000 immoo kanfaleetu gorsa isa lammaffaa yoo qabaatte gorsa isa sirri kanan beeku miti waan haaraa kan ta'e natti himi jedhee gorsa isa lammataa gorfamuu barbaade. Gorsaan ogeessi sunis immoo akkas jedhe waan singalshine keessa hin galin. Maal jechuudha? Ati maallaqa koo narraa gurtee suman beeku natti himtaayi akkamitti akkana na goota jedhee aaree mana sana keessaa ni ba'ee. Namoonni biraa ammas gara namicha kanaa gara ogeessa kanaa seenuudhaan gorfamanii ba'u. Namichi kun yeroo sadaffaa mee waan jedhuun laala jedhee ammas dabaree eeggatee itti seeneetu gorsa sadaffaa maallaqa koo akkasumatti callistee narraan gurratini isa dhugaa gorsa bareedaa sanatti himi jedhee qarshii isaa ammas qarshii 10,000 kaffalee. Gorsa isa sadaffaa immoo namichi kun osoo hin qulqulleessin waan tokkoyyuu murteessine yookiin immoo waan tokko hin taasisine osoo hin mirkaneeffatin osoo hin qulqulleessin jedhe itti hime. Namichi kun ammas kanas nan beeka kuni maal waan haaraa qabedhe lakki akkas miti. Gorsa jechuun sammuu namaatti kan dhufu ta'uu qaba. Waa'ee baay'achuuf isaatiif miti yookiin immoo waa'ee hiikoo babal'aa fi yaadota babal'aa keessa walii gadi jechootaan mimmiidhagee qofa miti. Sanaan alas immoo yoo hojiitti hiikkattedha gorsi gorsa kan ta'u jedhee namichi kun ba'eetuma karaa isaa qajeele jechuudha. Daldala isaatti bobba'e. Baay'ee dheeraa guyyoota baay'ee erga deeme booda lafa tokkotti namoonni baay'een walitti qabamanii karaa tokko deemaa turanii gaafa lafa sana qaqqabu namoonni kun garam deemu eessa deemu jedhee daldaltoota isa fakkaatan gaafate. Namoonni baay'een qaxxaamura kanaan deemanii miini bareedaa albuudni bareedaa argameera isa bitanii namoonni bu'aa buufachaa jiru jedhamnaan karaa kana deemaa jiru jedhee innis deemuu barbaadeetu gorfame sana yaadate jechuudha. Karaa qaxxaamuraa hin fayyadamini karaa qaxxaamuraa hin deemin kan jedhu sana yaadate. Mee maallaqatti baaseera natti hahaafu jedhee inni karaadhuma isa sirrii karaadhuma namoonni yeroo kaan irra deeman irra qaxxaamuree deeme. Guyyoota muraasa booda
lafa magaalaa biraatti gaafa namoota gaggaafatu namoonni karaa qaxxaamuraa sana deemanii namoonni baay'een akka miidhaman karaa gubbaatti namoonni nama saaman isaan argatanii warri lubbuun isaanii darbe akka jiru qabeenyi isaanii akka saamame hin dhaga'ee gorsi sun dhugumatti na fayyade lubbuudhaan na hambise na baraare jedhe. Ammas gara hojii isaa gara daldala isaatti deeme jechuudha. Karaa gubbaa lafa baay'ee erga deemee boodaatti dukkanaa'eetu lafatti bulmaataa kana keessa gaafa barbaadu manni xiqqoo wayii ibsaa xiqqoo wayii qabdu argeetu garasitti dhaqee yoo keessummaadhaaf iddoo qabaatan gaafa gaafatu seenedhanii jaarsi tokko simatanii keessummeessuu jalqabanii garuu galgala keessaa erga nyaanni qophaa'ee waan hundumtu erga ta'e booda haati manaa jaarsa kanaa gara fuulduraatti gola keessaa gadi baate jechuudha. Gaafa gadi baatu hinna'e akka malee baay'ee gabaabduudha, akka dhiiraa areeda qabdi, ilkaan ishee baay'ee babba'ee jira, ijji ishee guguddaadha, qaamni ishee furdaa akka malee. Kanaaf hinna'e nyaata isaa qophaa'ee hundumaa nyaatee tiin sunis iddoo sanaa erga namichi keessummaa'ee booda hin sokkite jaarsa kanatti himumoo dhiisumoo akkamitti nama akkanaa wajjiniin jiraattaa silaa akka dargaggeessa akka dhiiraa areeda qabdi ilkaan akkasii miilli akkasii qaamni akkasii jedhee itti muudha dubara fokkistu akkanaa wajjiniin akkamitti jiraatta jechuudha. Gaafa afaan nyaatu gorsinni lammataan sammuu isaatti dhufe jechuudha. Waan siin galshine keessa hin galinii kan jedhu dhugumaa waan nan galshine keessa maafan gala jedhee afaan qabatee ciisee ganama arriba isaa keessa ka'eetu jedha galatoomaa naa jiraadha jedhee eebbisee galateeffatee ba'uudha jenna. Namichi inni galgalaa iddoo laateef suni kottu waan sitti agarsiisa jedhee fuudhee karaa oddoo duubaa baase. Gaafa oddoo duubatti ba'u qaamni namootaa cicciramee du'aan baay'een lafeen baay'een tuulamee reenfi haaraallee oddoo keessa ni mul'ata. Maali kuni jenna kun akka keetii galgala gara mana kootti keessummaa ta'anii warra dhufanii haadha manaa koo akkan hiikuu haadha manaa fokkistuu akkanaa wajjiniin akkamitti jiraatta jedhanii darbaa warra natti dubbatanidha. Anu gaarii isaanii goona isaan garuu jireenya koo maatii koo haadha manaa koo darbanii itti dubbatanii warra aarsaa kaffalanidha. Ammas gorsi ogeessa sanaa akka isa hambise akka lubbuun isa baraare hubatee karaa isaa qajeele waggaa 3 ture daldala isaa xumuratee waan buufatu buufatee waan fidatu fidate gaafa qeetti deebi'u alaalatti fageenyatti qeessaarraa ichisni addadhaa sirbi addadhaa namoonni baay'een gara mana isaatti imalaa jiru. Karaa gubbaatti nama tokko argeetu maaltu ta'aa jira jedhee nama karaa deemu tokko gaafate cidhatu jira, cidha guddaatu qophaa'ee jira, cidha sanarratti immoo misirricha eegaa jiru itti hima. Baay'ee aaree baay'ee gubatee dhalageessuu hin qabu, dargaggeessa manaa hin qabu, haadha manaa koota akkana godhaa waggaa 3 ture jetteetu anu isaanifan dadhabaa anu isaanifan dhama'aa anu isaanifan kana hunda gochaa jira akkamitti ana dhiiste amma akka haaraatti dhiiratti heerumuudha jetteetu kana gootii jedhee aaree meeshaasaa qabatee ajjeesuudhaaf murteeffateetu fiigee gara manaatti galee gaafa karra gubbaa ga'u waa tokko osoo hin qulqulleessin murteessin sadaffaa ogeessichi gorsee sana yaadate jedhuma eessana jalaa dhaqa maalan ta'a laalee haala isaa erga hubadhee booda nan murteessa jedhee gaafa karratti ol seenu ililleen gammachuun sirbi akka malee ta'ee namichi eegamaa ture isadha. Gaa baay'ee booda guyyaa gaa'ila isaanii ture dhaga'amuunsaa gara biyyaatti deebi'uunsaa gaafa beekamu saganteeffattee karoorfatteetu haati manaa isaa qaqqabuusaa argiteetu sagantaa isaa qopheessite jechuudha. Baga nagaan dhufte jechuudhaaf guyyaa gaa'ila isaanii yaadachuudhaaf baay'ee gammadee jireenya isaa ittiin oolfate jechuudha. Kanadha maallaqaan maal gochuu danda'a kana caala namni yoo lubbuu isaa hambifate yoo jireenya isaa hambifate yoo dogoggorarraa of oolche kana kan caalu hin jiru. Jireenya keenya keessattis wantoonni sadan kun baay'ee barbaachisoo. Gorsoonni kun salphaa fakkaatu jechoonni isaanii xiqqoodha haa ta'u malee jireenya namaatiif garuu ergaa guddaa kan qabanidha. Karaa qaxxaamuraa hin fayyadamin yoomiyyuu taanaan jireenya keessan keessatti hojjettanii dadhabdanii kallattiidhaan waan taasifamuu qabu taasisuudhaan deemuun baay'ee barbaachisaadha. Al kallattiitiin faallaadhaan qaxxaamuraan jireenya keenya keessatti wanti ta'u tokko hin jiru jechuudha. Ta'us hin qabu. Kanaan baay'ee irraa baranne jechuudha. Kanaaf kun gorsa guddaadha. Karaa qaxxaamuraa fayyadamina.
Inni lammataan waan isin gashine keessan galinaa. Yoomiyyuu taanaan isiniin dhimmu taanaan dubbii keessanii miti taanaan waan isin gashine hin ta'u taanaan achi keessa galuun hin barbaachisu jechuudha. Of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Waan argan keessatti, dubbii argan keessatti, hojii argan keessatti, waanuma hundumaa keessa galuun hin barbaachisu. Waan isin gashine keessan galinaa ittiin fayyadamtu. Inni kan biraan osoo hin qulqulleessin waa tokko murteessuun, waa tokko jechuun hin barbaachisu. Qulqulleessanii mirkaneeffatanii bitaa mirga laalanii waa tokko jechuun, waa tokko hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Namni yeroo baay'ee gaafa odeessus, gaafa waa hojjetus, gaafa waa murteessus osoo hin qulqulleessin, osoo gadi fageenyaan hin xiinxalin, osoo hin ilaalin murtoo tokko gaafa murteessu, hojii tokko gaafa hojjetu, waan tokko gaafa dubbatu argina jechuudha. Jireenya keessan keessatti karaa qaxxaamuraan fayyadamina. Waan isin gashine keessan galinaa osoo hin qulqulleessin waa tokkollee hin taasisina. Thank you. Galatooma.